فكيا فوفي كمدي باتي سجل جرنا باكي أنا جيودا بايتين كم دواء قالي سيبريسن وقاتي بتي في تي سيفين قران سيران نموني ربايا كينيا كنامي دama biyya nama tarkee sattu waan karaa dhimee dhamu danda'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jedha kunoo alhamdulillah. Mee du'aa nu godhaa bakka jirtanitti hundi keessan xiqqaan guddaan bakka jirtanii jechaadha du'aan teessan faayidaa guddaa qabdi waan ta'eef Yaasmintu ciniinsifataa jira. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf mana yaalaa geessinee kunoo asitti doktortitti eegaa jirra jechaadha bakka kanatti doktorti illee ilaaltee akkasitti marfeellee waraantee kaateet akkasitti isin biraa kuttee amma jechaadha hin deebine kunoo isin akkanatti mana keessa deemaa jirti akka gaafa caaltuu san adiidha akka gaafa caaltuu sanii adiidha akka gaafa caaltuu san olin seessine garuu ammaaf kunoo asuma jirra marfeellee waraantee jirti ilaaltee kaateet wannaa ilaa jirti isin kunoo amma as keessa deddeemaa jirti Yasmino. Kunooti qoodee deemee jedhanii see isin illee moo gatta ta'an jirtu akkanatti akkuma isin agartan deemaa jirti rabbi nagaa naayii godhaatii inshaallah rabbi nagaa naayii godhaatii ciniinsifataa jirti du'aayii godhaa fi Yasmino salaamu alaikum jedhu ummata. Ciniin suura jirti akkuma dura isiniin jenne san chaadha kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf bakka jirtanii du'aayii godhaa fi wallaahi garaa nama nyaatti alhamdulillah garuu jaarsaa walii araarsee osumaan turin ciniin sun kaata osoo mana kiyyatti illee ciniinsifattee waan takka rakkoo akkas jechaadha osoo mana kiyyatti illee deettee rakkoodha isinii jedha amma asitti immoo da'oo isii dasna jedhe dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha akkasitti fuulallee inni ganne kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasuma inni isa bilbilee innaan fiigichumaan dhufe kun alhamdulillah jaarsil waliin dhaabataa jira silaallee turumaa qaba isinillee barbaadaa jirtan kan namni hundi barbaadaa jiru kanuma ture alhamdulillah. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya kun walii gad deemaa jirti. Ciniinsuun ajaa'ibatti itti kaatee jirti du'aayii godhaa fi biyya kanatti akkuma beekamu waa jennaan amaliyaa jedhani waa jennaan amaliyaa yookaan opereeshinii jedhani kanuma sodaataa irra malee waan biraatii fi miti. Akkasii asiin durallee du'aayiidhaan bira dhaabbatanii jirtanii waan galatooma ulfaadhaa odeeffannoo jiru guutuu daqiiqaan isin bira geessina. Inshallah ara nagaa rabbi teessi suura dhadhanii deettineeti nu abdii guddaa qabnu jechaadha rabbii waliin kunoo kanatti isin olii gad deddeemtee jetti asii kaatee achi teetti doktoroonni isaantu waa hunda beekaa viidiyoolee ilaalanii televizyiin ilaalanii kaanii marfee waraananii akkasitti xiqqoo waa deddeemtuu maamaa jedhanii isin kun akkuma agartan kanatti as keessa deddeemaa jirti walumaa galatti nu mana yaalaa jirra. Rabbi nagaan akka hiiku du'aayin teessanii fayyadee du'aayii godhaa fi isin jenna yaada'u qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkifuun daawwattoota hordoftoota keenya kan nagaa isin fayyadaa jirtu isin jecha kun warra sabni jira. Bakki jiru mana akkuma jira hospitaala jira du'aayii kan goota kabajaan isin gaafanna isinis kun hedduu akka isin qamaa itti rakkataa jirti. Anis illee namni takka namni bira kaleen beeku beekte isiniifuu baay'ee akka muddamaa aniifuu muddamatti jedhe si hojii jibbatu jiru ijaa. Jaarsi tokko namni tokko beekta jaartii gicee dhaltu hojii ciniinsifataa jenisa. Waan akkasitti rabbiin nagaa naayii hojaa du'aayii godhaa fi wantoota adda addaati nama mudachuu mala saniifuu inshaallah akkasii nagaan adda baatu du'aayii nu godhaa daawwattoota keenya irra guddaa komantii akka du'aayii nu godhan kabajaan isin gaafannan isin injaa saniifuu dubbillee isinitti baay'isu haasawallee danda'arra anu iyyuu abditti dabarsa. Kabajamtoota hordoftoota keenya wanni haasaan hin jiru garuu agammaa waliin seessisnee bakki seensan bakka sireeti keessisanii kunoo achi keessa
bakki silaa seensan achi keessa olee jechaadha asusoon ta'in jechaadha amma immoo dura seentee viidiyoo illee achi keessatti ilaallamtee kaatee ergasii amma gabbaasanii marfee erga waraananii kaaniin booda gabbaastee biraa deemte jechaadha doktortittiin amma doktortiitu eenaa isin illee ciniinsuu akka gaafa caaltuu sanitti itti ka'ee maaliin hin jenne beekaa caaltuu gaafa san viidiyoo isinii waraa isii isin garsiisuu hin dandeenye moo akka isiin taatu jechaadha akkas illee hin taane alhamdulillah garuu ciniinsifataa jirti iyyaan jirtu malee mana gattaa hin dandeettu as yoo teetti ammallee daqiiqaa takka achi olii gad deddeemtee bakkuma san teetti xiqqoolle asii kaatee achi olii gad deddeemti inshaallah ni deetti jennee abdii guddaa qabnaa kanaafi alhamdulillah warroonni ammoo jara lamaan waliin araarsitu malee jettanii yeroo baay'ee dubbataa turtanii viidiyoo araaraallee argitanii waa hunda arguun keessan baay'ee na gammachiisee jira isinillee waa gammaddanii warroonni akkasitti dhiibbaa gootanii mucayyootan galchii maal naan jedhaa turtan guutuun keessan galatoomaa warroonni naa bilbiltanillee araaramuu isii dhagaa'ee haga dhageettan naa bilbiltanii galatoomaa naan jettanillee anis garamumaan galatoomaa garanni keessan hin badin isiniin jedha kana wanti haarofti adaluma dhufee waan doktoroonni nuun jedhan guutuu isii yoo isiin deettellee jechaadha qabannee isinii dhiyaanna jechaadha viidiyoo isinii dheeressuun barbaannu daqiiqaa waan nuun jedhan guutuu isinii himna akkanuma keessa sagantaa kennaa nu hordofaa isiniin jenna. Dachaanee dhufnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenyaa dachaanee dhufnee jirra akkuma duratti jalqaba irratti odeeffannoo jiru guutuu tokko isinii fi himna akkuma jenne jechaadha doktortittiin dhuftee yaasiniin fuudhanii as keessa seensanii jiranii yeroo lammataatiif viidiyoo laaluun yeroo lammataatiif kun dhugaa nullee ni ulfachiise dura laalanii marfee kennanii fi as keessaa deddeemtu bishaanillee dhugaa as keessaa deddeemtu jedhanii isii deddeemaa jirtu isin agarsiisnee jirra argitanii jirtanii maawraatiin hin jiru isaadhaan isadhaan kennee jiranii maawraatiin guddannaadhaan kunoo garas as kunoo asoo ايوه خلاص لا كان نامس كان نامس كاتي غادي دامس نامس كان يمسي كان نامس akkasitti yeroo lammataatii fi viidiyoo yeroo lammataa osoo guyyaa garagaraa osoo guyyaa lammataa ta'e viidiyoo guyyaa ilaalama garuu har'uma maaliif akka leesh jedheen yennaa maaliif akkamitti duratti viidiyoo laaltanii marfee kennitanii fi as keessaa deddeemtu jettanii amma ammoo maali wanni viidiyoo laaltanii jennaan kun hojii kennaa isin jedhisuu malee bakka onnaan jedhinaati jiranii ammoo doktortittiin dura takkatti tulaalee amma ammoo nama sadi ta'aniiti seenanii viidiyoo laalaa jiranii kanaaf du'aayii akka gootanii garanumaan isin jenna ammas wanni haarofti yoo jiraate dachaanee isin himna isin jira wanni dubbannu hin jiru kanaaf du'aayii godhaafi. Oke, daawwattoota hordoftoota keenya akkuma reefu isin jenne kunoo walitti deebinee jirra ammaan tana bira ol seenne hularra nu gabbaanii dawaa bitii naan jedhanii dawaa bitii jedhanii nu erganii amma dawaa bituu qabdan jedhanii nuti silaa wanta waan dhageenya hin qabnu ulumarra nu gabbaanii hibi khair isin nagaa qabdi waan nu qofa fidaa nu jedhu. Allah garuu sagaleen hin nagaamaa isinitti fakkaata kabajamtoota keessa. Sagalee isin. Maal ka jedhu jechaadha. Sagaleen xiqqaateetiin ni dhagahamaa osoo nu seessanii isin yoonnaa nuti tola. Saniifuu gurfaan nu nagaa. Waataa jirti garuu. Salaamana jiraatteera isin waraabna ture. Osoo nu eeyyamanii isin waraabna. Hin ta'u maaliif as keessatti kaameraa jira qaanuuna hin ta'u saniifuu gabbuunee dawaa fuudhuudhaaf deemna. Dawaa fuudhaan nu jedhanii dawaa maaliif akka barbaadan illee isaan nu beeknu. Sanuma wanni haarofti akka ammaa nagaan deettii amaliyaan deettii amaliyaa yookaan opereeshiniin deettii waan takka namni nutti hin jiru. Yeroo kana nutti manammoo isinii himna jennee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya akkasii nama as keessa jirutti illee nam tokkotti illee ni dhugaa dubbachuuf nam tokkotti akkuma gaafa caaltuu namatti hin himne erguma isiin deettee kaatee dhagaanii kanaaf gaafa isii kanallee nama tokkotti illee hin himne koorra ofumaan yoo inni itti hime malee hangara kiyyaa nam tokko nam takkatti hin himne suma qofa bilbilee nu godhe akkasuma osoo wanni seensisanii xiqqoo akkaataa isiin itti jirtu isin garsiisne bareedaa ture kanatti tola mee yoo ammallee yoo waan tole nu jedhattaan isin yoo naayinaa mee amma kiniini waa bitaa nu jedhamu gabbeenya binnee wal tachaana hundi keessanuu bakka jirtanitti du'aayitti godhanaaf isin jedha fardii ana wanni guddaa wanni itti raamadu beetaafti dooma qofa godhataniif itti raamada duraan dursee du'aayii dhannoo maaliif beeta namni yeroo kanatti
rabbii harka namaa rabbii jirti. Du'aa qofa kan godhan. Waan ta'e dhugaa waan namni ta'u beekan. Saniifuu du'aa qofa kan godhan hin jaani. Kalaas gabbuunee daafuu ni dhufa. Oke, daawwattoota hordoftoota keenya kun binne itti kanneen jira. Itti oloo kanneen mana keessa jira. Saniifuu ammaan tana ol deebinee teenyee qaallattiin waan nuun jette. Wanni siin nuun jette xiqqisha formaata xiqqisha dhageenye yaadatti. Formaanni nuti dhageenye waan biraa osoo hin jiin alhamdulillah rakkoon qabu ani yoo danda'e gama fayyaan allee itti godha. Yoo nagaa dandeessi rabbi nagaa dandeessi ani akka danda'utti ni yaalaa jette. Yani akka nuun shaagalle jechuun ni dandeetti. Maaliif? Yoo fedhe shaakalu. Nama siisnee dhugaa dubbachuudhaaf yaadni. Waan isin bitaa itti binnee itti kennee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Garuu akka isin tola yani akka isin nagaa dandeettuuf inshallah yani isin gargaaraa amshiiraa maal jette yoo dadhabee qofa deemtanii yookaan opereeshin gootanii nuun jette. Tola wata akka rakkoon hin jiru amma danda'ee nu gargaaranii bakka kanatti doktoroonni dhugaa isin jenna doktortiin takka keessattuu nama akka nama kennaati cimtuu namaati baay'ee nama gargaaruu nama obsa qabutu as keessa jira. Oromoo miti si murabbiin. Oromoo miti. Oromoo miti. Arabaasi miti. Giddu galeessa namaati yoo innis. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya. Nama gaarii. Araboonni illee jiranii as ni dinniinu jechaan. Ala arabni maal ageera arabni? Ijoolleen doktoroonni arabaa irri caalan isaanii mallaqaaf jecha ilmoo namaa kana opereeshin godhan hedduu argine. Hedduu amma dubartoonni as keessatti opereeshin ta'anii hedduun warra silaa opereeshin ta'uu hin qabne sababa mallaqaatiif jecha doktoroonni biyya kana maal seetanii doktoroonni osuma mindaanii illee dalagan nama tokko opereeshin yoo goote waan naata argattu jira jecha yookaan gatii mallaqa opereeshin ittiin ta'isan maal beektan isan maal inni sun beektan dawaa qaalii silaa amaliyyaadhaan godhan barbaachisan si bichisiisaniiti dawaa san kan ittiin goone dhokoisanii gurguratan booda. Bisi galtee mati. Dawaa sun deebisanii gurguratanii isaan faayidaan isaanii akka ittisanii dawaa qaalii si barreessan hoggaatti bittee itti siif hin godhan seeraan. Namoonni irra baay'een keenya kanaan miidhama biyya namaa kana keessatti waan akkanaatiin miidhamuu danda'a. Waan kana yeroo baay'ee jala dalageetti hin halkanii. Amaliyyaa agarsiisan jennis waan ati amaliyyaadhaaf silaa barbaachisaa ta'e san sirriitti dabalan. Waan ati barbaaddeen bittaa miti lubbuu isii baraaruudhaaf. Hoggooti bittee san wantoota san guutuu siif hin godhan. Wantoota takka naannoo akkasii lubbuun isiin kun nagartee akkasiin achirraa najja'uu dandeessu qofa waan takkatti godhanii san booda waan silaa isii barbaachisa vaayitaamin waan adda addaa san guutuu isaan booda maallaqa of jijjiiratanii gurguratan jechuudha. Waa'ee jira walumaa gala kabajamtoota keenya. Kanaaf bakki kun doktortiin tun baay'ee nama jabduudha. Kanaaf inshallah yaasin wattuma gaarii dhufte jennee abdii guddaa qabna. Hundumaaf ammallee irra deebi'uudhaan osoo rifatin nuu yoo rifannee kun kabajamtoota keenya warra keessa beelaan maaliin osoo rifatin nuu as ta'aa irraa ganama hanga sa'a kanaa jechaadha. Kanaaf isinillee osoo rifatin yoo fena guyyaa sa'a sadii nu ta'uu dandeessi bara. Halkan irraa sa'a sadii gurguruu akka fedhe borullee waan ta'e kabajamtoota keenya. Guyyaa sadii waa ta'e amma isin xabii dhaluudha malee. Nagaan dhalu. Du'aa'ii godhaa fi isinin jedha du'aa'ii qofa du'aa'iidhaan biraa hin hafina du'aa'ii dagatinaa isinin jenna. Wanni kun jiree du'aa'ummaa akkana bira dhaabatan isin godhana. Rifati duratti iyyuu yookaan viidiyoo jalqaba gadhiifame irratti iyyuu du'aa'ii godheeraa fi amma godhu jedhinaati. Rifati naannoo inni fataan jirru kun warri taa'aa olii gad deddeemee kun akka dhugaan hirriibni nama dhugaa baay'ee yaani dadhabdee sirraa mul'atti yoo ta'u. Ta'ullee jechaadha isinillee hin dadhabinaati. Du'aa'ii godhaa fi isinin jedha. Dhugaa keeti galatoomaadha namoonni hundi keessanuu gaa keessan wallahi isin deebisuu hin dandeenye namni irra baay'een beekta ammaan waa farsaa jira bilbilaa jiranii saniifuu namoota illee isin deebisuu hin dandeenye nama tokkoof illee saniifuu dhiifama nu godhaadha isuma qofa akka nagaa hin deessu du'aa nu godhaadha nuti immoo fayyaa isii barbaadna isummaan nagaan adda baatee nagaya ta'uudha duraan dursee nageenya namaa gaariidha ani waan barbaachisaa ta'e san ni godha ani tokko irratti lubbuu isii baraaruudhaaf gara biitee jechuudha sababsataan jechuudha inshaallah. Waan barbaachisaa ta'eetiin biran jira namni kun haadha mana kiyyaa jechuu kiyya saniifuu waan irraa eegamu guutuu ni raawwadachuu kiyya inshaallah saniifuu ammoo isin daawwattoota kiyya wanni isin gargaartan waan takkaan isin irraa xarabadhu wanni intala uuma garee mutana isin jechaa jiru maal isin du'aa'ii qofa akkanaaf godhan waan biraatii miti du'aa'ii qofa du'aa'iin teessan bakka waan feete keessaa nama baafti waan feete nama gargaarti gargaarsa feete nama
gargaarti du'a uummatee san nurraan ifatinaa nuuf jabaadhaa itti nuuf dabala du'aa nuuf heddummeessaadha ammallee du'aa itti nu baay'isaa amma jee lakki ammaan godheef jettee hin ifatinii yaa rabbii kiyyachiitii du'aa nu fuudhii kan masgiida keessa jirtanii daawwatan kan bakka feetan jirtan guutuun keessanuu du'aa nu godhaa kan teessanii quraana qaraa nu daawwatanis hedduu jira kan namni keenya irra baay'een keenya uummata muslimaatis baay'ee nu daawwataa kan kiristaanaa hunda keessanuu kan jeenee jechuudha ulfaadhaa galatoomaa ani hedduu kan isin jaaladha isin kabajaa ammallee waan isin irra geessee fi akkaataa isin irra jirtu guutuu kan isin biraan geenyu ta'a. Inshallah mee isin deessis waan isin irra geessuun taa'u isin biraan geenya saniifuu mee abdii waan dabaltuutti qabatte. Lakin waan dabalu kun wanti haarofte yoo jiraate ammoo isaan hin beeksisne akkuma dura jennee jechaadha. Doktoroonni kana jedhanii ifaan ifatti waan tokko yoo nu himan nullee ifaan ifatti gabbaanee akkana nuun jedhanii nan jennee himnaan amma wanni nu jennu wanni haaroftu qabannee dhufnellee hin jiru. Du'aa ammallee osoo ifatiin du'aa akka gootanii qofa sanuma qofa isin himuu barbaada. Ulfaadhoo abdii kiyya galatoometillee dhugaa keeti inshallah wanni haaroo inni jiraannaan nuti wanni sinarraa dhoosu hin jiru gammannaanis gammachuu teenya waliin qooddannaa waa hunda rifannaanis wanti hundi silaa hin dhoosinu wanti hundi inshallah ta'u waliin dhufaana turtanii waliin agartan ta'a saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya isinitti hin dheerannu zaamallee isinitti hin dheeressinu saniifuu meenitullee ammaan tana tatteenyee xeeyinee furmaata waan irra geenyisaniin isin biraan geenya saniifuu galatoomaa warri ammaan tana du'aa nuuf godhaan dhufaana turtan ulfaadhaa umrii dheeradhaa isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga video berarti boleh debunuti nagaya.